Lava kabdalu buti ya onne. Irasina ke merra gafet. Mema lava kabdalu buti ya onne. Magalan jalala tawal kubang kami. Anabud. Kasih be itu kasih be nebe tamali narakita. Khaninan jaladu halalan nadesa. Khaninan jibutu dufena lalisa. Jiruto lalisa. Dangale jirenya waridan basyago desila. Garu gammachun toiruda onnen keisibela. Addunyaa kanarraa kan jirutti guyyaan gammachuu adda argadheen jiraadha jedhee yaadu yoo jiraate guyyaa armeen kun daandii gubbaarra kaanii manatti galanidha. Maaliif hoo jennes armee kana umurii koo xiqqashuuttiin yeroo isaan aduurra bokkaar qorra keessa mucayyoo kana dugda isaanitti baatanii olii gadi gaarii jala konkolaataa jala namoota baay'atan keessa isaan deeman argaa waanan guddadheef waan isaanii hedduu na dhukkuba yeroo hundumaa. Humna qabaadhee gargaaree kaasee manatti isaan galchuu hin danda'u. Garuu na dhukkubu immoo hin dhiisu. Egaa sooshaal miidiyaan fayyadamu hundumarrattu akka namoonni gargaaruu danda'aniif dubbachaan ture. Namoonni kana dura dubbatanillee akka wiilchariin kun bitamuufillee gargaaran hedduu jiru. Sagalee kootinis namoonni muraasni gargaartanii jirtu. Galatooma isiniin jecha. Waa'ee armee kana xiqqeessee gaafan dubbachuu barbaadadhas. Armeen kun barsiistuu kan turanii fi sababa mucaa isaanii kan akkas ta'anidha kan inni dhagaa guddadhe jechuudha. Egaa har'a maafan dubbachuu barbaade. Monsuur guyyaa dhaloota kee kabajaa turte bagattiin siin ga'e jecha namoota akka qal'eeyyii rakkattoota gargaaraa turte. Rakkattoota hunda jiran keessaa armeen kunis isaan tokko. Armeen kunis kan argaman godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo keessatti. Egaa warra gargaaru biraan ogeenya rakkoo hin qabu jedhee waan yaaduuf yoo gochaan gargaaruu dadhabne yaadan yoo gargaara warroota gargaaruu danda'an biraan sheer gochuun yoo qaqqabsiisne nutis ga'ee keenyaa gabaanetti lakkaa. Kanaaf hundumti keenya armee kanaaf mee sagalee haa ta'an. Hedduun namootaa gargaaramanii karaarraa ka'anii manatti galaniiru. Armeen kunis ni galu guyyaa tokko ni ka'u jedhee abdiin qaba. Akkasumas abdii Geetaachoo yeroo baay'ee namoota rakkatoo, namoota sagalee dhaban, namoota bakkeetti kufan akka namoonni gargaaran gootii sagalee taate fi gargaaraa turte jiraadha. Meegaa rakkattoota sana jiran hunda keessa armeen kunis isaan tokko waan ta'aniif yeroo baay'ee bilbila kee argachuuf yaaleen ture garuu hin milkoomne. Sooshaal miidiyaa kanaan immoo sagaleen kun si qaqqaba jedhee waan yaaduuf mee armee kanaafis akka sagalee taatu kabajaaf jaalalaanis si gaafadha. Akkuma kaleessa warreen rakkatoon hedduu warreen abdii dhaban kufanii karaa irratti hafan kaafamanii galan armee kanaafis sagalee taanee waan qabnuun humna keenya yaadan gargaarree kara manaatti deebisnu siniin jechuun barbaada. Obboleeyyan immoo sagalee kana dhaggeeffattan hundumti keessanuu jaroota kana bira sagaleen kun akkanaaf qaqqabuuf immoo sheer gochuudhaan biraan haa ga'an. Nama gargaaruu kan dandeenyu dirqama maallaqa qofaanii miti. Wanta humni keenya danda'u wantoota sasalphaan gargaaruu dandeenya waan ta'eef sheer godhaa. Sheeriin nutti lakkaa waan ta'eef sheer godhaati jaroota gargaaruu danda'an kana biraan haa ga'an siniin jechuun jaaladha. Galatooma. Kamme! Sabboontuu bilisee fi walabummaa siyaamiti kottaa sirba aadaa keenyaa sirbinee mukuu abbaafanna. Tole sabboontuu bilisee walabummaa kottaa sirba aadaa keenyaa sirbina jedha gadaan. Filan hundaa didee meexxii durbaa siifan yaadan kiyyoo lixee yeroo duniyaa fixe. Na yaada weerartee ormi rafeet bulaa eegan gaafsi argee naansi kaamidhaan bishaan na ulula. Hara dambalii bareeda hozeediyoo kakurtummiin keessa lootu hozeediyoo gottoliin jalbaarroola tamaama ga'oo amattuun hoomaan hungootu. Posedio, dabale na udugoti, posedio, metri birri torbani.
Boseetiyoo kan garaa garaatti dhiisi boseetiyoo natti ragadii marmaani. Boseetiyoo bosiyyee maaluma ta'uure boseetiyoo si fuddee biyyaa ba'uure. Gammoojjiin goree qabaa maaloo yoo tabbarra deemne gallee malee maarree yoo tabbarra deemne gallee malee. Hirroobaa hin naamota maaloo yoo wal jala seenne rafnee malee maaloo yoo wal jala seenne rafnee malee. Yalamaa kotee jettaa maaloo kan migira daarii buqqeessinii maaloo kan migira daarii buqqeessinii. Si yaadee du'ee jettaa maaloo kan dukkana roobaa. Afaan Oromoon dubbattaare ani Oromoodha jettaare mee wal qorannaa gadi taa'i abbaa torba keenaa lakkaa'i. Ati gareenyuuti abbaa torba kee himadhuuti. Ati gareenyuuti damee warra kee himadhuuti. Ati gareenyuuti hidda warra kee himadhuuti. Ati gareenyuuti. Ani ebbaaf nama neebu ebban na barbaada. Ani ebbaaf nama neebu ebban na barbaada. Ani iddoof nama neebu iddoo na barbaada. Ani iddoof nama neebu iddoo na barbaada. Ani burqaaf nama neebu burqaa na barbaada. Ani burqaaf nama neebu burqaa na barbaada. Yaada keessa dhabe, osoo boona reeba dhabe, osoo boona reeba dhabe, osoo boona reeba dhabe. Bareeduun tala halkunaa mala, dubeessi guddaa warra dheedala. Siyaada bula halkanii guyyaa, sumannaa ta'e anjiru biyyaa. Siyaada bula halkanii guyyaa, sumannaa ta'e anjiru biyyaa. Kita gurba patunda mala adufina kudu waragojala siada bula harkani kuya sumanna tani antirubiya siada bula harkani kuya sumanna tani antirubiya. Nagaa bultanii akkam jirtu? Ilaame waan tokko siin gaafachuun warree jechuudha. Taaksii atoobistaraa piyaasaa toora akkasii qabatanii dhaabatanii jechuudha as godhaati. Afaan Oromoo akka dhageessan beekna gaafa namni eessadha siniin jedhu. Maaliif piyaasaan atoobistaraa nootu maal afaan Oromoodhaan yoo deebistan hin duutu jiraa wayyaa keessatti du'eedha siriin kee. Daraan ulfaata omnisaa akka qilleensa garmammeetti. Natti moggaasisee maqaan hin qabne akka dhabeetti. Nagachiisiisira saafuu durba dunkushtana ba'eetti. Diidanuu nama bitaa hin dimokiraat ta'uu gadaatti. Kunne wal jaalatu homa walee sin salphatu reefu jaalala keen qabaanu batu jaalie kunne konsi banaa seenii koomana jaarratu otoon si dhungadhee barinee fodhu.